Simmaganjena wabo, simmaganjena, simmaganjena wabo, simmaganjena. Ashamar kafune daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha Anoni Global Media irraa odeeffannoo yeroo ammaa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Hussein Maddaati. Odeeffannoo kenna guyyaa har'aa keessatti injifannoo guddaa waraanni bilisummaa Oromoo Harargeetti galmeessee gurra isin buusa. Itti aansuudhaan daawwannaa Dr. Abiy Ahmed Arsiif Baalee keessatti taasisaa jirullee tanisii dabala. Tamsaasni keenya dilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhin. YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha sagantaan teenya yoo isin gammachiiftee like share gochuun nu gargaara jecha amma kallattii maan gara odeeffannoo keenyaa guyyaa har'aa qabadee dhufeetti isin ceesisa. Waraanni bilisummaa Oromoo mi'eessootti tarkaanfii fudhadha jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo waggoota darbaniif sochiisaa kibba lixaa fi giddu gala Oromiyaatti daanga'ee ture. Yeroo ammaa kaabaa fi baha Oromiyaattis babal'ataa jiraachuu ragaalee keessoo waraanichaatti AGM dhaqqabaniif odeeffannoon hawaasa irraa arganne ni mul'isa. Sochiin waraanichaa gara bahaatti taasisaa jiru kun yeroo ammaa gara tarkaanfiitti ce'ee jiraachuutu himama. Guyyaa lama dura godina Harargee lixaa aanaa mi'eessootti humnoonni mootummaan bobbaasuunii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli jabaan ture. Odeeffannoon jiraattotaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo gara socho'an irraa arganne akka mul'isutti. Guyyaa lama dura poolisii humna addaa fi milishaa sirna aangoorra jiru waraana bilisummaa Oromoo akka sakattaniif gara Araddaa Bareedaa jedhamutti bobbaasee waliin lola jabaatti turre kan jedhu miseensi waraana bilisummaa Oromoo gara socho'u tokko lola gaggeeffamee waraana bilisummaa Oromoo injifannoo jajjabduu argachuu nuuf ibse. Guyyaa lama dura guyyaa keessaa sa'aatii 7tti humni addaa Oromiyaa milishaa waliin qindaa'anii waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uudhaaf garas bobba'anii turan. Waraanni bilisummaa Oromoo odeeffannoo dursee argateen axxee hidhee lolli jabaan ta'ee lola kanarratti wobooni humnoota mootummaa 10 ol ajjeesee amma yoona reeffi isaanii warra du'an hin kaanes jedhame. Tarkaanfii guyyaa lama dura waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen injifannoo guddaadha jedha miseensi waraanaa odeeffannoo AGM'if kenne kuni. Sochii waraanni bilisummaa Oromoo gama baha Oromiyaatti taasisaa jiru yeroodhaa gara yerootti jabaataa jira kan jedhe namni kun hawaasa naannoorraas deeggarsa jabaa qabna uummata keenyaa wal taanee kaayyoo qabsoo Oromoo kallattii hundaanuu fiixaan baasuuf ni hojjenna jedhe. Sochiin nuti gochaa jirru sochii dansaadha. Guyyaa guyyaa tarkaanfii fudhataa jirra. Tarkaanfii boonsaa uummata keenya mataa ol qabachiisee diinatti naasuu naquun deeggarsaa fi jaalala uummanni nuuf qabuun deeggaramne tarkaanfii jajjabduutti jirra jedhe. Kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo qabsaa'uuf sirna aangoorra jiru buqqisuun gabrummaa baroota dheeraaf uummaticharra jirutti xumuraa gochuun darbees walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu ta'uun ibsamaa tureera. Waraana onaa mi'eessootti guyyaa lama dura gaggeeffame jedhameef miidhaa humnoota mootummaa mudate jedhame kana ilaalchisuun deebiin gama mootummaatiin kenname hin jiru. Jiraattonni naannoo akka jedhanitti yaaddoo nageenyaaf maqaa isaanii akka hin kaafne gaafachuun lolli gaggeeffamee turuun qabatamaadha jedha odeeffannoo AGM qoodaniin. Gama biroon godina Arsii aanaa Muneessaatti aanaalee ollaa naannichaatti sochii waraana bilisummaa Oromoo cimaan godhamaatii jira jechuudhaan maddeen keenya AGM'tti himan. Sochii waraana bilisummaa Oromoo gama bahaan taasisu kun jabaatee dhufuun ammoo hiikni qabsoo waraana bilisummaa Oromoo taasisaa jiruuf qabu ol aanaadha. Oromoon kan gabroome waliin kan bilisoomus yoo waloon kan gabroome waliin kan bilisoomus waliin kan bilisoomus yoo waloon qabsaa'edha yaada namoonni dhimmicha irratti kennanidha. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo haala kanaan lola godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo Araddaa Bareedaatti waraana bilisummaa Oromootii fi caasaa mootummaa jidduutti gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo caasaa nageenya mootummaa 10 biyyatti dabaluun odeeffannoo kana keessatti gadi fageenyaan ibsameeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo akkaataa duraanii caalaa humna isaa jabeeffataa jiraachuu ragaan viidiyoowwan zoonii waraana zoonii kibbaatii fi akkasuma askaluu kan ammoo gama lixaatii bahan ni mul'isan. Mootummaan sochii waraana bilisummaa Oromoo kanaan guddaa rifataa jiraachuullee
keessaa beektonni AGM'tti himaniiti jiru. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin Dr. Abiy Ahmed aangoo isaa erga mirkaneeffatee guyyoota lamaan kana Arsii fi Baalee keessa naanna'uudhaan qamadii ilaalaa oomisha ilaalaa jechuudhaan asiif achi naanna'aa jiraachuun beekameetii jira. Kaayyoon kennaa misooma jireenya uummataa jijjiiruudhaan mata duree jedhuun Dr. Abiy Ahmed guyyaa lamaan kana daawwannaa Arsii Baalee irratti bobba'ee jira. Keessumaayyuu godinoota Arsii, Shawaa Bahaa kanneen kana fakkaatan daawwataati jira. Jilli ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatiin durfamu godina Shawaa Bahaa Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaatti qamadii sanyii filatamaa kilaastara misoomee jiru daawwate. Qonnaan bultoonni ooyiruu isaanii daawwatamee hooggansi olaanaan uummata keessa deemee rakkoo fi bal'ina uummataa argee furuuf arguuf keenyaatti gammanneera jedhan. Waan nama gammachiisuu fi waan nama hin gammachiifnellee agammaa waan adda baasanii beekuun fakkaatu uummanni keenya. Uummata keenyaaf hubannoo gahaa barbaachisa. Godina Arsiitti barana lafa hektaaraa 249 ol misoomsuuf karoorfame keessaa lafti hektaaraa 274 ol gosoota garagaraan misoomaa jiraachuu dursaan garee misooma midhaanii obbo Abdulaziif Kadiir himaniiru. Misoomni kilaasteraa kana irratti haala mijataa uumuuf abbootiin qabeenyaa fi daldaltoonni waliin hojjechaa jirus jedhan. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed haasawaa tokko dabarsee jira. Deeggarsa gama mootummaan taasifamu jiruufis galateeffateeti jira. Hojii midhaan kilaasteraa misoomsuuf hedduu baratamuu baatus akka naannoo Oromiyaatti yeroo ammaa harka 30 irraa gahuu himanii hojiiwwan midhaan kilaasteraa misoomuuf hojjetamuun hojii amma qonnaan bulaa biratti jalqabame cimuu qabas jedhaniiti jiru. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo muuxannoo yeroo ammaa naannoo Oromiyaatti jalqabame kun naannolee hundatti akka bal'atu dhaamee jira. Dr. Abiy Ahmed olii gad deemtee qamadii boqqolloo naannessuu dhiisii waan Oromoon barbaadu gochuudhaaf yaali. Oromoon boqqolloo fi qamadii akka daawwattu hin barbaadu. Amma fakkeenyaaf Dr. Abiy Ahmed Oromiyaatti lafti hektaara miliyoona 1.4 ol ta'u oomisha boqqolloo misoomaa jira mata duree jedhuun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin Oromiyaatti lafa hektaara miliyoona 1.4 ol ta'u oomisha boqqolloo misoome jechuun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa yeroo waliin daawwatan kana Dr. Abiy Ahmeditti hime. Jilli ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan durfamu kun boqqolloo kana laaluu godina Shawaa Bahaa Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaatti qonna boqqolloo kilaasteraa faca'ees daawwachuudhaaf garas deemanii daawwataniitu jiran. Kilaastera boqqolloo qonnaan bultoota Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa sagantaa seeftineetiitiin deeggaraman gurmaa'uun lafa hektaara 250 ol irratti haala gaariin misoomsaa jirutu jila kanaan daawwatame. Egaan Dr. Abiy Ahmed boqqolloo daawwachuun bu'aa hin qabu. Oromoon kan sirraa barbaadu boqqolloo daawwachuu miti jechuudha namoota hedduun yaada kennaniiti jiru. Kana qofa miti. Namtichi olii gad deemee waan garagaraa daawwataa jira. Jilli ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatiin durfamu godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaatti paappayaa kilaasteraa misoomes daawwateera jechuudhaan miidiyaawwan biyya keessaa wal jalaa fuudhaniiti gabaasaa jiru. Ammatti Oromoon boqqolloo fi qamadii paappayaa daawwachuu irraa dantaa hin qabu. Oromoon gaafii eenyummaa yeroo dheeraadhaaf itti wareegameef deebii barbaada. Mootummaan isa kanarratti gadi fageenyaan hojjechuu qabas jedhanii dubbataniiti jiru. Ammallee jilli kun waan kana qofa daawwataan jiru. Ammallee jilli kun godina Arsii lixaa Aanaa Shaashamanneetti oomisha boloqqee kilaasteraa misoome daawwate. Qonna ammayyeessuuf hojiin naannoo Oromiyaatti hojjetaa jirru jalqabbii gaarii akka ta'es Dr. Abiy Ahmed dubbate. Qonna keenya jijjiiruuf hojiin bishaanii irratti hojjetamus murteessaadha jedhe. Kana namni hunduun beeka. Hadaraa yaa Dr. Abiy Ahmed dhimma kanaan yeroo kenna hin gubini gaafii Oromoon barbaadu deebisiifin himmootu dhaamsa kenna. Odeeffannoo kennaa biyya biraatiin haleellaa xiyyaaraa raawwateen Norweetti namoonni 5 ajjeefaman. Norwee keessatti namichi tokko haleellaa xiyyeen taasisee namootni 5 du'anii 2 madaaniiru. Magaalaa Konisberg keessatti poolisiin waa'ee haleellaa kanaa jalqaba gabaasa kan dhagaye. Akka biyyaatitti gara jalgala sa'aatii 12:13 irratti haleellaa kana raawwachuu kan shakkame namni lammii Denmark ganda 37 tahee to'annoo jala oolfameera. Haleellaa kana kophaa isaa raawwate jedhamee akka amanamuuf kun gocha shororkeessummaadha moo miti kan jedhu irratti qorannoon akka gaggeeffamu dubbiimaan poolisii ibsaniiru. Ministeerri muummee biyyattii Erne Solberg gabaasni haleellaa kana suukaneessaadha jetteetti.
hundi keenya akka sodaanneerru naaf gala. Ta'us garuu amma poolisiin haalichaa to'achuu isaa irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha jechuun ibsa miidiyaaleef kennu ishee Reuters gabaaseeti jira. Shakkamaan kun haleellaa kana kan raawwate supermarkeetii Kaap Ekstiraal lixa Koongisberg jiru keessattidha. Namoota madaan keessaa tokko poolisii hojiirra hin turre kan yeroo sanatti gabaa sana keessa turedha. Dubbi himaan bakka gabaa kanaa taateen kun mudachuu mirkaneessuun hojjettoota isaanii keessaa namni miidhaan qaamaa irra ga'e akka hin jirre himan. Qondaalli poolisii naannichaa Oyvind As namni haleellaa raawwate kun poolisii jalaa miliqus taateen kun eegalee daqiiqaa 34 booda to'annaa jala ooleera jedhaniiti jiru. Biyyi humna qabdu yoosuu waan bare tokko to'atti. Dubartii wanta uumamee agarte tokko waan wacaa eega dhageesse booda dubartiin tokko yeroo dhokattuu fi namichi xiyyee qabatee dhaabbatu arge jechuun miidiyaa biyyattii TV2 jedhamutti himuu ishee AFP'n gabaaseera. Sana booda namootni yeroo lubbuu isaaniif baqatanii arge. Dubartiin tokko mucaa ishee harkatti baattee baqachaa turte jetteetti. Shakkamaan kun haleellaa kanarratti meeshaa biraa fayyadameera yoo ta'e qondaaltonni poolisii qorachaa akka jiran hoogganaan poolisii kun himaniiru. Hanga aangaa'onni naannichaa qoratanii ragaalee sassaabanitti jiraattonni mana isaanii keessa akka turaniif ajajamaniiru. Shakkamaan kun buufata poolisii Diraameen keessatti to'annaa jala ooleeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoon kennaa ammaaf kana odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal garuutti nagaan nuuf tura.